sigale ichitti ummata gibiraan gurbaan keessan gidirsaa jiru ummatuma jimmaa kan cafaqaa jiru kan manarra diigaa jiru viidiyoo manuti poosti goonu tan mee takka poosti godhi si dhiira mee takka poosti godhi dhugaa walitti ibnee wajjiyaana malee akkanumatti gartee diddiba goota keenya adeeroo nutis goota hay cufti keenya goota sigale cufti keenya goota goonni goota challenge jiru ati share godhun goota kuni commenti godhun goota sigale gaafa isaanii dhuftee bisa addunyaatiif fi artistoota wajji deddeeme saaset qabsaa'e yeroo tukkas gaafata amma yeroon miidiyaa gaafatti miidiyaadhaan qabsaa'u jirra jechuun goonni kanuma sigale saniifu wal kabajuun sirriidha sirri 100% afaan kabajaatiin osoon arraban ta'in osoon gartee isaan wanna jechuun ta'in sigale bar raayyaa abbaa macaa nama maalla inni walloo hasirra gale eeysa jira jaanii kadhatanii daddabanii sigale kanaatu amma Los Angeles gubat Los Angeles kana haata Los Angeles marree haataatu hay tiru waan Los Angeles keessa dalagamu jiru shaytaanni dalagamu jira yes khayriin dalagamu jirti ilmaan muslimaa meeqaatu gocha keessa gubateer sigale dis waa'ee Los Angeles waan guddoodha waan addunyaati Amerikaan teekar godhu dandeessi rakkoo isi mee ati ummatuma muslimaa kana biyyi fitu jiru mee kanuma sagalee ta'e ati siitu sheekha dhugaati siitu ustaada haqaati siitu dhiira dhugaati sigale mee isuma kanaaf warruma saniif sagalee ta'e ani gaafas wallahi billah asirratti sida waddaa jechuudha gaafa ati gabbaatee viidiyoo takka du'atan mana diidan kana dhaaba du'atan dhaaba sigale gaafa ati jette sigale hay bar yaa obleeso ilaal ana mayonin astaaye Amerikaan gaan fedhe arrabse mirgaan qaba biyya mirga qabdu keessatti yoo duuteefillee mirga qabdaa jechuudha teetiifu mirgan qabdu mee mirga namaa kamiifal mee mirga nama mirga ifii falmeetu mirga namaa falmaa asaaminoon viidiyoo nu bira jiraami asaaminoon ummata muslimaa sheekotiisan ka huccuurraa yaasi jaabar viidiyoo irratti huccuur gabbaatee balaaleeffatte haati teenya dheengadde ilmaan kana eeysaan geeysaa mee ilmaan kana wajji eeysaan dhaqaa mana narra diiganii gabbaatee viidiyoo san poosti goote sigale gabbaatee poosti goote san sigale goota keenya goota jechuun bar nama lubbuu dabarsee sii kennu jechuudha bar maaliif dabarseen kennineef hay bilisummaan badhaadhinni dhugaa gandarraa manarraa eegalaa bar badhaasa gurbaan keessa manatti isinii fide kana maan mormine ati maqaan ati qabdu ganda keenya dhalattee kana ati fixaa jirtu ganda keetirraa eegaltee dhaaphurraa jettee maan mormine yoo dhugaa ustaada dhugaa taate Los Angeles maaltu sigale saniifu waan inu banneessin warri asirraa warri miidiyaa kun yoo nan dogoggorees na dhaabuu danda'u qabdan wannummaan hayyoota balleeyse wannummaan hoogganoota Oromoo balleeyse sigale homachuu dhabuudha cinaacha dadhabaa isaanii sirreeffadhu jechuun dadhabuudha sigale rakkoon teenya guddoon sigale rakkoon teenya guddoon bakkitti nu qabde bakkitti gartee nu rakkifte cinaacha dadhabaa hayyoonni keenya qabu walitti himuu dadhabuudha sigale saniifu hay osoon taanii boonyu taanirra gartee nu fidee wanna nu godhee jechuudha
سوسنيفو أني وقرأ في دوبن ديبو وقرأ في دوبن ديبو يقولي قافنا مني توكو سري جرو تانجال قافنا مني توكو مو قرتي بحر قمنا تكبساوا يفقروا برباتو وصوم بحر برا أنا مو صور رقم من صوت تاجر تويوني نيتوبيا بلا لي فدي أنا مراتا سيقولي وصور رقم جمع غندي نتدلته نمني بوهاجرو مسلمني بوهاجرو سيقولي من قدو مليشا انقرفا ما جرتو جارسا چيسي نجيسا أسينكا ونجيسا جون قرر نمني جرو جبه سيقولي أصون سنجرو سني سجلته وديفته خافان كيدوبتو خسي دلسي قدس خسي كراسي سي صدركا سنين سيجي أصون سني سجلته ونجردودي غازافين سجلتها أديرو خلا وني كنا غرنا نما وابي غرن سينتو يو خنا يبدينا نيته غرو خنا نزين سنيفو أستاذ خينيا سوتو مديما سوتو جدة ترى ati khangu tajamteef oromo flolteemi akkasi siinjan oromo flolte oromo fudabbateemi hayye oromo dhumu jirtu oromo piipin gibiraan gidirsaa jirtu qaaleensa jireenyaatiin dhukkee godaa jirtu milishaan gartee mana qeeduubatti cafaa jiru saniif sagalee gaafa taate wallahi billahi ati dhugumaan gootaa tanaasumatti ndaaba yoo inni gaddeebe ganaa waldiisuun hin jirtu jechuun nuti Ameerikaan biyya teenya gartee so saniifu تناسمات دابيتين دبي جاور محمد الديوي دبي جاور محمد هيوني خينيا وان تكهوبجو قبتني يرون أما خيسي جرو يرو مرتيسا خيسي جرو يرو والدرود أبتن كيسي جرو يرو والجين تابني كامان قلبين كابينيان بنين سخنا درود أبنو كيسي جرو منيسخون مقا أوروموتين دجي بلي ساجرا سبا سبلمي غرتي سبا سبلمي هندو هروتي دبينا ساتين غرتي دبينا قبو بيرا يسري قفا إفين ترس قيانا نسنين جوية الرأرة يسري قفا إفين ترس إسا ملينم تقو أنقون قبو يان جوية الرأرة الرأرة متيجي غافانا ندين قد قبيه خطاتي غافانا ندين قد قبيه خطاتي غافا سوماليا إني داكي وانتجو سيادة تنقى ربو مقالتهم فتشو مالين قد والله التميل كويتون جيني تريه شو غافا سوماليا لانتي سنون دنيا دتا سيقالي سنون دنيا دتا التميل كويتو الرخنو مدفي دي دمي تك أفيس لخاسيتي حسن شيك سمتيجي واي سوماليا لاندي سن سينا قولي برخوتي تان نماني مرياتو نمني مرياتو لبو جلن دبتو نمني توكو أبو خرارن جرتو جيم برودور ورقا بالرئيس إرقيف أكتاي يرق سيادتو نوجين دلقو خيتيف غلطومي ماري خيتيف غلطومي هاي أبدا برأكنا ما غلط بيخو سيقالي غنتونكو سيقالي أكنا ما غلط بيخو غلطومي أولين اتفوفون دنديوسي سرارة سادقو فانسي جي سايجو دور بارتي وياني هيرا في سيرا قبتي نانو هندر بكبوفتين نمني هندي فدرال إرقتاي يو أتي بديك أباتي نمني أوروميان إرقتي منستيرة تهي يو بديك أباتي أتي قبر ريساني جاتشو خبجا بارتي تيف أما واني بارتي جا منجرتو نمي چتوكو قوها جرايج سنو خنمان دقين خنمان مرين خماري مرباني سبرنجر خآداف صفو فتي چبسي نياتي ديموتو جرايج كان غرتي يرون أما والدرو دابنو ميدي يرو تقوم أن دابني وبونيس كردندو جاوريس كردندو حيوني بروتيس كردندو يرو غرتي بنين سخنا درو تقوم أن دابني بنين سخنا غرتي بنين سخنا رابيتين يسيف قرنو مالي يرو أما غرتي مالتو ماري جرا ميتر كشو مارو جرا مارو أنغور رجلا وانج أمخنا كجيبا خنا غوفي جتي سيجل نمني سيبلي سوديمو المسين تو يرون تو سرناك أبسو أرومون
Federaalizimii Oromoon waggaa meeqa dhiigaan harkatte. Federalizimii Oromoon gartee itti buqqaatee, itti cabxee, itti gudeedamtee, itti gubattee, itti biyyaa baatee. Federalizimii Oromoon caccabtee fidde kana arra unitariin nu deebisu jira jechuudha. Dheengadda arkitan waa'ee maallaqaa. Kaleessa dheengadda maaliif kaleessuma arkitan. Waa'ee maallaqa irratti sirna Haile Sillaaseen dheengadda hordofaa ture fideeti Itoophiyaa caccabxeen suphu jira siin jaaba. Eenyu caccabse isumaa caccabse jechuudha. Namni akka amata jahan kanatti Itoophiyaan caccabxee hin jirtu. Sigalee hin jirtu. Tana gartee jala muraa ifitti hima. Yeroon keessattuu hayyoonni diiyaaspooraa jirtu. Wali bu'insaa fi wal qocholuu fi gartee amma dura gartee isinii fi jaawari duggeeffam sun muuxannoo dhabuu fi dardarummaa jaawarii fi gartee namni hogii dardaraa gartee waan murteessu hin beekan. Mimma viidiyoo jaawarammaa intervii kennuu fi tan waggaa meeqa dura kennuu ture laale. Durban ifdha'ee maal jee sadarkaa gartee mucaan utaaluuf deemaa jeetiin an kursiifaa jala qabasii galee utaalee isaa utaalu kana. Amma bara tasgabbaa'ee. So namni gartee bultirraan tasgabbaawaa deemaa jechuudha. Waan dabreefaa walii qoqqottanii. Sigalee maaliif wal qorrabbu leenga waan dabreefaa walii qoqqottanii akkana nu godhuu turte maarree nu godhuu turte mitirqishoo nu godhuu walumatti idannee waliin qabsaa'u jirra malee way jaawar dalagee nu nyaachisuu ture nuti dalaginee isa nyaachisuun turreemi. So faayidaa sabarra wal dhabne faayidaa sabarratti amma tokko taanee sa'aa waliin dhaabbannu jirra malee. Sa'aa waliin dhaabbannee bineensa kana dura dhaabbannu jirra malee sa'aa wal dura dhaabbannu hin jirru jechuudha. Anamma waan kana akkanumarraan ka'een haasa'u. Waan hususii jira laa hususii jira. Hoggii qabsoon Oromoo tun xiqqoo oowwitee xiqqoo boca godhattee namni sirnatti goona jee ka'e hususii takka maddii kaa'e. Sigalee hususii tana dhiiroo gaala qallee firraa du'aa itti goona. Sigalee gaala qalleetii firraa du'aa itti goona. Dhugumaan isinii himan gaala qallee yoo du'aa firraa itti goone malee. Rabbiin garte Oromoon tun hoggii ooftee hula afaaniin geesseetuma qawwee oodi aboo Oromoo eessa oodiitan haa hin taane bargaarayyaan haya ammaa dhiibanii qawwee fudhate Oromoo har'aas gaduma oodiitanii hin taane maaliif waa du'aa ifirraa godhuu qabnu jira. Oofanii afaan karraatiin hogii kan qawwee fudhatanii osoo ati ol deemaa jirtu osoo nan sheekaa butaa jimaa bobaa kaayyatee afaaniin 4 kiiloo kaadhajee ol deemaa jiru oriyaan afaan dhufan marroonfa aboo isa horiitan gaafiitun deebiini. Sigalee maaliif abbootiin keenyaas akkanuma turtee beeku maaliif abaarsa wahii kan qabnu jira yoo hayyoota nama addunyaan tun dhageeffattu harkaa qabnu. Yoo qabeenya kan addunyaan tun Itoophiyaan guutuun Afrikaan guutuun itti hawwitu qabna. Maaliif galma ga'uu dadhabne? Hayyoonni keenya kana dhaabbadhaa taa'eef laala yeroo hunda emooshinii kee injifachuu danda'u qabda. Nama tokko jibbuu dandeessa. Amma jaawar jibbuu dandeessa yaada isaa deeggaruu dhabuu dandeessa. Garuu yeroo ammatti mee dhugaa dubbachuuf osoo hin sobne. Diiyaaspooraa kana keessa hoogganaan nam lama baasee miitingii haasofsiisuu danda'u ni jira. Akka jaawar uummata guutuu akka gabbaasu kana. Akka jaawar uummanni guutuun buqqa'ee gaafiitti dhufu. Bara warri gaafiitti dhufu kunu isatti amanee itti dhufaa bara. Namatti namanne maal gootaa dhuftee gaafii gaafatta galma keessatti. Sigalee. Hinjiru jechuun nama akkanaa jabeeffatteeti isa if harka qabdee mooraatti ijaarrattee akkasitti sirnatti tolchitee itti fayyadamtaa jechuudha. Diinaan cabsitaa jechuudha. Jaawar akka gabra dalagaa. Dalagaadhaan namni isa ga'u hin jiru. Dubbiidhaanis namni isa ga'u hin jiru. Namni miidiyaa fedherra bara uummanni kun paarlamaa isaatu qaallichimma isin goote jettaniin kun paarlamaa inni isaa bar 7 dura gaafii kanaas gaafatu deemanii itti qophaa'ee jiran gaafii jajjabduu keessaa dhayeeti gaafii lallaaftuu qofa qabatee dhufaa bar. Saniiwu Daani'el Kibraffaa dura kaayeti akkana jedhanii tana gaafachuu deemanii maaliin jedhan waan jarri jeenis katabatee dhufaa bar. Dhiirti bar abbaa fedhe dura teesseeti
dandeetii jaawar namni laalu barbaaddu wohuma dheeng khaleessa riyooti irratti haasa'e dhageeffadhu. Ana afaan Amaaraallee hin beeku, nama afaan Amaaraa beeku sirriitti naa hiike. Ajaa'iban gaafii namichi isa gaafateefi sigal gaafii namichi isa gaafateef akkaataa inni itti artikulee godhee deebise. Sigal bataam amazing sigal. Saniifu obboleeyyan kiyya wanni amma godhuu qabnu keessattuu hayyoonni gartee amma sa'aatiin amma sa'a wal dura dhaabbatanii sa'a wajji dhaabbatan hin dandeessan. Anarraa eegali hin dandeenyu, nam lama gabbaasuu hin dandeenyu. Yeroo ammatti namni dhageettii qabu, namni nama baasuu danda'u, namni galma ummata guutuu danda'u gurbaa kana qofa. Sigale feetu deegari feetu dhiisi. Galma inni guute kanarra koottu ajandaa kee gurguradhu jechuun dura dhaabbattee isa gaafii hin taane gaafattee gurbaa wit godhuu miti. Sigale dhaabbattee wajjin dalaydee faayidaa teetirratti daandii keetirrattuu isa oofuu danda'u qabda. Oofuu danda'u qabda. Kana gochuuf maal godhuu qabda? Sigale dura onnee tee qulqulluun dhiyaachuu qabda. Onnee qulqulluudhaan dhiyaachuun dirqama jechuudha. Saniifuu yeroo gartee amma laal Oromoon konfiis taate keessa jechuudha. Konfiisiin san eenyuutu hara deebisu jira? Eenyuutu amma gartee akkaataa qabsoon bifa godhattu, boca godhattu eenyuutu itti godhu jira? Yoo jennee kan dubbannu taate Jaawarii jechuudha. Saniifuu siyaasaa teetiiniif cimsaa paartii tee jabeeffachaa paartii tee diigii hoottu namni siin jiru. Paartii tee diigii Jaawar jalaggalii Jaawaruma faarsii namni jiru. Hoggii Jaawar dogoggorees gorsaa. Akkuma dura harkuma walii dhawaa wal jala yaa'u san Jaawar goota Jaawar maarre yoo inni waa balleessa bakka tanatti hin taane waliin jecha amma raayyaa'u bakka tanatti hin taane jechuun jirra. Waan bar ilma keenya ta'e gursu jirra malee sheeyni biroo dhufee waan fedhe haasa'e san isaa fi Ameerikaa wal beeka Hindirraa yoo dhufee haasa'e namirraa dubbatu ni jira. Suudirraa Yamanirraa yoo dhufee haasa'e Masirraa yoo dhufee haasa'e namni irraa dubbatu jira. Waan ilma Oromoo ta'eef raayyaa keenya kun simma daalu jechuun jirra jechuudha. Jaawariinis hoggii inni dogoggorees sigale waraanni isaa kunis uummatarraa qaqqabbanaa hoggii namni nama isa qeequ hin jibbina. Namni Jaawar qeequ nama Jaawar fayyadu. Qeeqa jechuun daawwitii keessattiif garta dadhabina kee hundachi keessa garta nama si qeequ san keessa garta. Wanni itti qaallichi khasaare maal amma kabiyya bulchuun nama isaan noojuu hunda ibbiraa yaasee yessarii qofa olii qabate. Yessariin tun maaltu isiin ga'e nyaattee dhuydee makiinaa bareedduun deemti. Yeroon kee ka dubbate silaa'uu mana hidhaa seena. Warri gartee dubbate hundi mana hidhaatti naqaa. Caala afaaniin jedhanii protesti godhu jiranii jechuudha. Bar caaliin tun protestitti irra guddaan isaanii bar protesti jiranii bar ministeerota jettamu, pirezidaantota jettamu, maal jettamu, kaabinoonni kun hundi kana caljaan waan inni juutan hunda yes sirri yoggi namni siin jee atummaa nuuf ajaa'ibda bar. Amma ati fiidee gaafa duuba waan tokkoffaa taate hayi sii tokkoffaadha siin gaafa namni siin jee rakkoo jira jettee ilaaluu qabda. Amma bar jarri kaabinee isaa kun akkana jechuun jira sigale. Namicha biitti harkaa baxaabbatamtee gartee Finfinnee qofa galee addunyaa tana guutuu si sodaata janiin sigale. Namicha baruggii Finfinnee keessaa bahuudhaaf baatii dhuftu bahuu deemu baatii takkaaf bakka inni dhaquu deemu san sakatta'aniiti waraanirraa fagaatee dhaabbate. Inni akka waan gartee uummata keessa deemu makiinaan deema. Osoo kaameruma xiqqochi qabanii bar waraanna callaatu guutu muka keessa eegu. Namicha ifiifuu akkasitti lubbuu isaatiifuu akkasi sodaachaa namni sirra jaalatamu hin jiru janiin. Maaliif? Bineensaa ati bineensaa yoo dhugaa sitti himna nu nyaatta, nu jeefta, nu hiita, nuti ilmaan keenyaaf jiraachuu qabna. Jiraachuun barbaanna. Kanatti himu jiranii bar. Yes, ogiinni qamadii biyya alatti ergineef yes, hayi. Kunoo qamadii ergine miidiyaan jaalala sitti hin fakkaatin.
bishaan baharaaniin fidaam yes hay bishaan baharaa amma fiduu ta'e isaa sigale yabo bar jarja an kaabine kanatti smartii rabbi dangarsi bar gariin dura dhaabbatteeti miskiinni dura dhaabbate hay namni ka isa gartee isa jaalatuufan dura dhaabbate aboo kun hin taatu marra jijje marata mal goota dura dhaabbatte sigale namni ka qeebee kan jiru namni ka qeejabaan jiru namni ka qee baharaa fiduu danda'u jiru maal ifiinuu du'a maal godhanii ifgatan sigale karaa du'a deemu jira ifiifu bahara amma fiduu danda'e ceehee gamana dha'ee gidaara dha'ee kan nama jalaa dubbatu dhabe amma Hassan Sheekitti waywaachuu jira jechuudha sigale amma Hassan Sheek yaameeti madfii hunoo sii dhukaase marra diide bitakkaan sii dhukaase takkaa histirii Itoophiyaa keessatti eega biittii Soomalee ijaaramte pirezidaantiin hangana kabajamee simatamee jiru maaliif kadhachuu jira ni eeyidayyoo torbaan dhufu waan biroo dhaga'u teenya ministeerri ittisa Soomalee arree isa jira Kaayiroo jira jechuudha waraanni Ijiptii kamis seena waraanni Itoophiyaa yoo waraana Itoophiyaa kan dhiifnu ta'ellee daangaa Itoophiyaa irraa kaafneeti duuba Soomaaliyaa san geessinaa jira waraana Itoophiyaa garuu waraana Masrii finneeti daangaa Soomalee kanarra keenyaa jechuu jirti Soomalee ayyee waraana kee dhiifna yoo kan jettu taate waraana kee daangaa Itoophiyaa kanarraa kaafne duuba san geessina sigale namni itti taphachuu jira jechuudha inni namaan hin mari'atu akkana naan jedhanii kam goona jee hayyoota kanaan gattaa hin mari'atu yessariin ay arra abaluun caccabsuu deemu caccabsi nama si arra tikreen dha'uu deemdaayi fannoon dha'uu deema deemdaayi waboon dha'uu deema deemdaayi ayya namni akka kee waraana beeku sigale namni akka kee jabaa hoggi inni okkunu bar amma an kana ajaa'ibsiisa waa'ee fayyaafaa taa'ee barsiisa bar Dr. Abiyyi jedhanii amma biyya Ameerikaa tanatti bar doktorummaa tan amatarraa testii fudhatta maaliif dhukkuba haarayaa dhufa wal'aansa kana gartee dhukkubaa wajjiin gartee refresh yoo haarayoonfachuu qabda jechuudha inni doktorummaa gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu mee hanuma fudhate haa jennu gaafa gartee baasiliin garaa nama fayyisu sanii doktara ta'ee mee guyyam refresh godhate doktorummaa isaa tan amma taa'ee karoonaa fa'arraa ibsa kennaa jechuudha mee karoonaa kana akkamiin wallaanayyoo jennii hin beeku biyya tanatti immoo amatatti fatanaa fudhattu jira jechuudha yoo amata fatanaa san hin fudhanneen dabare doktorummaan kee rivookta sirraa fuudhamaa jechuudha bar biyya akkasii keessa jirra biyya gaafa digrii takkitti gaafa Haile Sillaaseetiin yoo doktara taate haga duututti doktara yaama fatanaa fudhachuun hin jiru dhukkuba haaraya dhufe irratti gartee Ameerikaa fi Awurooppaatu si godhee dawaa ati gootuun dachi kanatti godhijanii si ergan si gale so saniifuu hoogganaa gartee abjuu kanaatii fi addunyaa kanaa keessa jiraatuun buluuf jirra dhufee waa'ee doktaraa siitiin tala waa'ee karoonaa taa'ee siitiin tala osuma waa'ee karoonaa tiin talu jiruuti mana bareedaa tokko argammaas bakka injiinara ta'a ammuma injiinar Abiyyi ta'a osuma deemuuti baas wahuma takka harka ooyiruu tolte takka ammuma misooma doktara misooma qonnaa ta'a so waa hunda anuma beekame hoggii jeen kaabinesa si beekai qonna si beek doktorummaa si beek injiinarummaa si beek satellite system darbuu beek narraa himiga wanti tana deeninati tana si hundaa'u namni kiyyaa jabaa wayi so protest irra jiranii jechuudha haatti jabaatanii jirre protest irra jiran addunyaa kanaa keessa buluuf jirra jechuudha yeroo kana waan dheertuu tan hunda wanniin isin haasee hayyoonni keenya akka waa hubattan silaawwan isinirra beekee isin hubachiisu yaadumaan kennachuu jira jechuudha sigale sa'aatii nama kanaatiin biitti bulu jirtu haasawa dheeraa dilaan haasee kan sigale amaloota Abiyyiitii beekan haasawni dhiiraan amma akkatti haasawuu ture kun haasawa Abiyyiitii jechuudha so saniifuu sa'aatii biitti nama kanaatiin bulu jirtutti wal dura dhaabbachuu jechuudha
sigale kana caalaa biitti keenya haarakattu haacinkantu gartee hallayyaa haaseentu Itoophiyaan hatarsaatu hafacaatu yoo Itoophiyaan hin jiraanne beek Oromiyaan ati haasooytu hin jirtu amma matakkal Oromiyaa wallo Oromiyaa sigale asin jijjiga honin gado sigale asin jijjiga hun gadon asin marsabet moyalen khenian marsabet jechuun beeyta tun Oromiyaa sigale yoo biiti diigamte tana hunda dhabamaa yoommoo tasgabbuuyte sigale hayyoota kee dhageeffatte hogganoota kee ilaameedhaan sigale shirishiroo zoon hin taane suuta jettee waan hayyuun keessiin jiru siyaasaan tun beeka akka nama caphaa akka tol fuudhu jiruutii beeka sigale dirree dhawaanee galato dirree dhawaan hundi so caphaa kana suuta waliin ol kaafteeti hayyoota kana hidhuu beekaa jechuudha hayyoota siyaasaa kana humna beekanii jechuudha yoo kana hiine waan santu tola yoo kana hiine waan santu bada beekan amma bar dilli abiyyi yessar jookun hundi buloona jalaayee kujjira usee taa'e hoggi inni makiinaatti qadaadee zinnaash biranni irra fajee kute halkanii qaabbula ganama hoggii dhufe makiinaan kaasa hoggii makiinaan hundi goommaan hin dalagu wanti irra hin jiru sigale tana kaa amma deebise eenyu hidhe hin beenu wallahi nama goommaan raayaasaa bulee janiin hayyee jaa sigale ammaan itti deebisame amma itti deebifta janiin maal godhanii itti deebisuun dandeessuu maaltu isaaniin geessisa amma itti deebifta janiin so kana maasidhaa bulaa jechuudha so hayyoonni kana beekaa jechuudha humniti siyaasaa tun yoo eessatu qambaddi yoo eessatu gartee toltii warra beekuu jechuudha warri madeemu jiru kanaafuu yeroo ammatti please wajjiin dhaabbachuu qabna sigale wal dura dhaabbachuun nu barbaachisu mataa jirutti imaamata marra Itoophiyaa jirturraa Oromiyaan bilisoomti siifiin iman dhageeffatu Oromiyaa Itoophiyaa wanni jedhamu finfinnuma sani malee mee nama Bahardaariin bulchaa jiru garteeti nama Bahardaariin dhaqee bulchaa jiru garte nama Maqaleen dhaqee bulchaa jiru garte nama Asoosaan dhaqee bulchaa jiru garte hin jiru nama gartee naannoo hundarra dhaqeetiin bulcha namni hundi wanni irra wal fitu jiru finfinneedha Itoophiyaan baanan tun finfinnuma tana yaadeeru tanammoo ummanni gartee siistamaan hayyoonni siistamaan irra dalaga amma wanni jaawar godhaa jiru especially qabsoo Oromootiif diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha saniifuu qabsoo hoggii qabsooytu diina xiqqeessaa firee heddummeeffatta qabsoo teetan irratti akka namni amanu akka namni konfidensi irratti horatu godhaa deemuu qabda malee sigale nama hundaa'u amma isin fin Oromiyaan bilisoomsina maarree mitirqishu adeeroo sun kutte sigale warri gaafii kasii qabu hundinuu sobalaal namni hundi warri kas jechuu ture warri ka leencoolotaa kun hundi usanii galanii tattaa'u jiran warri ka daawwit ibsaa kun hundi sigale kaardii isaanii hayyama isaanii Itoophiyaan dorgomna jedhaniiti hayyama boordii filannoo fudhatanii sigale doktoroota mootummaan gootee fi mana laalaa asaaddasaa sigale gartee usanii Itoophiyaan dorgomuudhaaf usanii taa'u jiranii jechuudha sigale baay'ata mootummaan Itoophiyaa baasaa fi amata taa'u jiranii jechuudha soo saniifuu laal waan jirurraa muramta amma wanni ati irraa muramtu hin jirtu namni hundi finfinnee siidisee deemnaan Itoophiyaan guutuun finfinnuma tana anaas sigale soo saniifuu Oromoon tiyya laal yaa Oromoo tiyya dammaqaa namni keessattuu hayyoonni waa wali waanyu karaa abaluutiin milkooytu maarree dhiisa wal dura dhaabbachuu dhiifne waliin haa dhaabbannu waliin diina haa injifannuun isin jaa baay'ee isin jaalata Sheek Abbutaatii baay'ee isin kabaja nagaan naa jiraadha wal harkaan teenya galma gartee hingaabbuuti irra deebuudhaan lal hingaabbu gaa nuti qaama kaayyannee yaa'u jirra inshallah yoo rabbi nuun fedhe
arra Minnesota rekordi cabsu qabdan ga maallaqaanis kitaaba bituudis waa hundaanu awoo Minnesota ga nunqaaneesin arabsuudha maal taatan arra German caalu qabna Awurooppaa guutuu waan Awurooppaan guutuun goote Minnesotaan qoftiin godhu qabdi jechuudha sigale beekadda tana isin himeetiin isin raabu history addunyaa keessatti kitaabni gartee gurguramee dhumee haaree printi godhan hin gaabbuu ta'uu beeyta sigale bar idaamu dooktarri keenya nuu katabe faa namni bituu dideeti kaabineen bar qawweedhaan milishaan gaachinni sirnaa nama bichisiisuu ture aboo maa qawweena qabda yaa waggaati jette kitaaba bitii kham idaamu bitii haya ho warra qabeenya qabu miliyoona hanganaayyoo idaamu bituu baatte sigale hayyamni keessirraa fuudhama jedhii sigale garuu kana sigale kana osoon kadhateen namni bitu jira wallahi kadhatanii obboleessoo jaalala namaa rabbi nu waaqin bar dubbiin jaalalaa sigale Oromoo tanaas janachuu beekuudha sigale beekuudha afaan Oromoo kanaa beekuudha bar uummee keenya sun afaan Oromoon beeku wal lubbuu fi oggii inni marmeela udaanii keessa irraa dhiine oggii ol deebinee nuti Oromoo goone duru marmeela sanii kutee isiniin hin jenne maduru sigale dadhabne takka hanga namicha sanii rakkanne haati isaa isa dhaluuf ciniimuun rakkanne wallahi sigale wanni inni itti muuxannoo guddoo qabu nama isa deeggaru qaanaysu xiqqeessu salphisu sigale hojiin isaa hundi wanni itti inni perfecti ta'e guyyuma tokko guyyaa qoma dhawanne gaafni nuti itti qoma dhawanne gaafa Tigree juntaa qofa Isaayyaasii fi Dirooyinii galanne haa ga'u maal inni caccabsaa miti gaafa caccabsan san qofa guyyaan inni irraa gammade ichi booda duruu noggii nuti gartee irraa doddoyne udaan kan irraa dhiine oggii nuti bari yaa Oromooti kana kanaaf jee yaa Oromoo isin jaalataa ilma keessanii kana kanaaf jee dura dubbiin siyaasaa maarreedha miitirqishoodha oggii inni jee sigale hogganama itti aanu duruun dhub jee inni keessa jira yaa rabbii khaali kana dhiquun garte harka kana na folleessite asiidii harka kiyya kana ba'e sigale qiyaamu magarafiin nu baheen siinjee sigale saniifu akkasiin isiniin jaa hingaabuun maaliin soboboo hay hingaabuu kunoo deema laala gaafachuu dandeessa warri waan barbaadan gaaf hingaabuun adeeroo hiramee dhumeeti website irraa orderamee dhumeeti haaree printi godhamu jira abba feete gaafadhu sigale hay idaamu seetee haa uleen nama bichisiisan uleedhaan sigale walgahii hogganoota baasaniiti waa'ee misoomatti mari'atan waa'ee biyya jaarutti mari'atan waa'ee daangaa Itoophiyaa sarbameetti mari'atan idaamuu dubbifta teessee hogganoonni gurguddaan kun sigale profeesoroonni gurguddaan kun bar biyyuma ajaa'ibaa keessa jirra biyya bar profeesara yuunivarsiitii hayyoota yuunivarsiitii barsiisu marii biyyoolessa irratti osoon hin afeerre tiktokara sigale warra haadhatee kana godhi waliin jechaa oolu marii biyyoolessaa jedhanii Mansuur Jamaal fa'aa afeeranii biyya akkasiiti marii biyyoolessaa garreessin marii biyyoolessaa jechuun silaa hayyoota beektota even expertoota biyya alaa hundarraa fiddee warra gartee muuxannoo South Africa qabu warra muuxannoo Indonesia qabu warra muuxannoo gartee narraa Singapore qabu sigale biyyoota wali insaa kana keessatti gartee warroota muuxannoo qabu kana hunda afeerratteeti mee Itoophiyaan tun akkana warra gartee Yugoslavia fa'aa muuxannoo qabu kana fiddeeti kana wajji mari'atta inni garuu Mansuur Jamaal fa'aa wajji mari'atta hayyoota kana tokko osoon hin afeerre hayyoota yuunivarsiitii osoon hin afeerre hayyoota beektota gartee addunyaa kanaa osoon hin afeerre tiktokaraa wajji mari'atta biyya kanaa keessa jirra rabbiin nu salphisee salphina kana keessa rabbi nu haa baasu amiin allahumma amiin nagaa jiraadha wallahi rabbiin nu salphisee